Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa hundi keessaniyyuu bakka jirtanitti nageenya Rabbii isinirra haa jiraatu. Har'a viidiyoo isiniif waraabe keessatti akkaataa itti baakgiraawundii Imo dhaqanii buufatan isinitti agarsiisaa jira jechuudha. Akkamitti baakgiraawundii Imo markazaa jechuudha. Piroofaayilii markazaa ijaaruudhaaf akkamittiin eessaa argannaa jechaa turtanii gaaffii keessan kunoo isiniif deebi'eeti jira. Asumaan irratti as dhufna. Aappiitu jira jechuudha. Aappii nu barbaachisanii. Aappiin nu barbaachisan kuni aappiin kanaan dura isinitti agarsiisan ture. Aappii kana jechuudha. Aappii pileestoorii irraa buufattan. Pileestoorii irraa buufattanii pileestoorii irraa akkasitti buufattan isin agarsiisa. Pileestoorii irraa akkuma seentanii asirratti barreessina jechuudha. Asirratti wanti nuti barreessinu Pinterest jennee barreessina jechuudha. Pinterest jennee akkasitti yeroo barreessinu kunoo nuuf fidaa jechuudha. Pinterest isa gadii kanarratti xinnachuudhaan irraan qaba waan ta'eef amma irratti tuqee isin haa agarsiisu. Asumaan irratti tuqaa jechuudha. Oppiin godhee irratti tuqa. Baakgiraawundii haala garaagaraatiin irratti hojjetan kana keessaa argannaa jechuudha. Kana keessa akkuma seenneeni kunoo bakka kana nuuf fida jechuudha. Akkuma keessa seenneen amma waan biraa wanti barreessee jiruuf kana itti naa fide asirratti irraa deebina. Kan haaraa banamu kanaan fida jechuudha. Sarchii kana fida. Sarchii kanarratti tuqanna. Sarchii kanarratti tuqannee wanta itti barreessuu barbaanne san markaza itti barreessuu barbaanne san Imo piroofaayil yookiin immoo markaza yoonni itti barreessines wantoota baay'eetu asirra jira jechuudha. Imo piroofaayila jedhama. Imo piroofaayil jedhee itti barreessa. Akkanatti sarchiitti godhaa jechuudha. Imo piroofaayil jennee erga itti barreessine kunoo akka kanatti nuuf fida jechuudha. Wantoota baay'ee nuuf fida. As keessaa kunoo akkuma isin argaa jirtan zeeroo kanarratti waan akka zeeroo kana keessa markaza galchitanii jechuu barbaaddan kunoo haala ajaa'ibaatiin nuuf fidee jira jechuudha. Kunoo haala bareedaadhaan asirratti akkasittiin nu agarsiisa kunoo haala babbareedaadhaan wantoota babbareedoo jira kunoo viidiyoon kan dura hojjetan sun jira. Viidiyoo sanarratti kanarratti hojjetan jechuudha. Kanarratti hojjetama malee kun wanta lafa kaasanii hojjetan miti. Kun asumarraa buufatama jechuudha. Akka itti buusan immoo akkami jennaan kunoo asirra tuqan. Sarara gubbaa sadii sana tuqaa sadii sana argitanii achirratti tuqan. Sarara sanarratti yeroo tuqannu daawulood nuun jedha kun. Daawulood imeej bakka nuun jedhu kana tuqannaa jechuudha. Erga tuqannee kunoo imeej daawulood nuu bu'ee jira jechuudha. Haala bareedaadhaan akka kanatti kunoo wantoota nuti barbaannu waa hunda asirratti nuuf fida jechuudha. Waan akka nuti markaza yoo ifaa kanaa barbaanna ta'e yoo akkasitti barbaanna ta'e diizaayinii nu barbaannu hundaan jira jechuudha. Jala seennee ammas kan tokkorratti yeroo tuqannu ammas jala baay'eetu jira. Haala ajaa'ibaatiin akkanattiin wantoota baay'ee kunoola jedhee wantoota babbareedootu kun as keessa jiran. Footoo babbareedoo baakgiraawundii babbareedootu jiran isa booda dhaqnee aappii keessa gashinee ittiin hojjenna jechuudha. Aappii keessa gashinee akka itti hojjennu agartaniitu natti fakkaata. Yoo hin agarre ta'e ammoo irra deebi'aati asuma keessaa viidiyoon jalqaba hojjedhe sana dhaqaa ilaalaan isiniin jedha. Asumaan iyyuu warroonni gaaffii qabdan asumaanuu koomentii jalatti naaf ka'aa isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.